mallattoo gooftaa keenyaa Fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosiin dubbii keenya inni keenya sadii mallatteeffannu maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqayyo tokko ameen. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqayyo tokko ameen. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqayyo tokko ameen. Kabajamoo abbaa keenyaa luba Saamu'eel akkasuma obbolota koo daakunoota abbooliin armooliin qeerroof qarreen ijoollee xixiqqoon dubbii keessan maatiin Waaqayyoo ofiisaa Kiristoos jedhamee isiniin immoo kiristaana kan taasisee maatiin Fayyisaa addunyaa akkasuma karaa sooshaal miidiyaalee warroonni du'achaa jirtan hundumti keessanii bakka bakka jirtanitti nagaan Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu, akkam turtanii, akkam bultanii. Maqaan Waaqayyoo abbaa keenyaa arras boris kan galateeffameef kan eebbifamee nuuf haa ta'u. Akkasuma maqaa isaa waamnee maqaa isheen kan hin daganne haadha Waaqayyoo dubaroo Maariyaam kan galateeffamteef kan eebbifamte nuuf haa ta'u. Ameen. Hundumti keessanii baga geessanii baga nagaan dhuftanii. Baga geessanii. Harri Tsiyoon Maariyaamii yookaan immoo seena qabeettii taabota Tsiyoon kan jedhamu beektugaa waggaa waggaatti baay'ee kabajamaa gara baay'inaan bakki Tsiyoon taabonni sun jiru sameen keessaa gara Tigraayidha jechuudha. Baay'ee kabajamaa ayyaana guddaa ayyaana iddoo hundumaatti kabajama garuu inni achi Leeyetti jedha jechuudha. Taaboti isaa achi jira jedhugaa. Kanaaf yeroo sanas immoo Tsiyoon jechuun maal jechuudha? Tsiyoon maali? Beektu? Egaa barumsa irratti barattu jechuudha. Tsiyooni maqaa kan biraan waamamuyyuu maleessaa Waaqayyoo Tsiyooniin hin filate ishee keessa buluudhaaf jedha. Tsiyoon jechuun haadha keenya Maariyaamiidhuma. Maqaa kan biraa maqaa baay'ee qabdu sababa ta'eef Tsiyoon maqaa ishee jechuudha. Taaboti ishee guyyaa har'aa taaboti ishee xiqqee gurguddaa hojjetaa ture. Israa'eloonni illee taabota sana qabatanii ittiin kan isaanii lolaa turan jechuudha. Taabota sana qabannaan ittiin himmoo jechuudha. Kanaaf Hafuurri Waaqayyoo sababa irra jiruu fi Tsiyoon jechuun akkuma beekamu egaa haadha keenya dubaroo Maariyaamiidha jechuudha. Guyyichi guyyaa isheetii guyyaa haadha keenya dubaroo Maariyaamiidha. Yeroo darbe torban darbe keessaa baqannaa irra turte Gibsiin baqannaa keessa turte baqannaa irraa immoo deebitee jirte jechuudha. Iddoo ishee duriitti deebitee iddoo Yerusaalemitti deebitee jirte jechuudha. Kan egaa mana qulqullummaa keenyatu barsiisaa baay'inaanii waa'ee Maariyaamiis kan dubbatu mana qulqullummaa keenyaadha jechuudha. Waaqayyoo hunduma keenyaaf jinaa ta'u. Egaa akkuma beekamu kadhannaadhaanii kidaaniidhaanii nuuf saaqameera. Amma kanatti aansuudhaan faarfannaa tokko waliin faarfannee gara faarfattootaatti dabarraa jechuudha.